jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya har'akkaata istoorejii bilbila keenyaa guute jechuudhaan kan nu rakkisu yoo ta'e ittiin furuu dandeenyu ilaalla. Jalqaba irratti Play Store kan jedhu kana ni banna. Play Store qabannee booda mallattoo profaayilii keenya kana ni banna. Isee qabannee booda manage apps and device kan jedhu kana ni banna. Isee qabannee booda manage kan jedhu kana ni banna. Isee qabannee booda this device kan jedhu kana ni banna. Isa booda not install kan jedhu kana ni banna. Isee qabannee booda aappiiwwan nuti kana dura bilbila keenya irratti buunne san booda immoo irraa balleessine garuu istoorejii bilbila keenya qabatanii kan jiran kana hundasaa bifa kanaan select goone delete kan jedhu kana delete yoo taasisne bifa kanaan irraa badeera jechuudha. Yookiin istoorejii bilbila keenya nuuf furuu danda'a jechuudha. Ammas iddoodhuma kanatti seetingii bilbila keenyaa kana ni banna. Seetingii bilbila keenyaa qabannee booda network preference kan jedhu kana ni banna. Isa qabannee booda auto update kan jedhu kana off goona jechuudha. Kan don't auto update apps kan jedhu kana irra goone bilbila keenya ofii isaatiin update ta'e iddoo nun qabatu waan ta'eef bifa kanaan iddoo istoorejii bilbila keenyaa kan guute jedhee nu rakkisa furuu dandeenya. Itti fayyadama.